ሐኪም ቤት ሄጄ ምናምን ኖርማል ነው እስከ 5-6 ወር እስከ 1 አመት ምናምን ኖርማል ነው ምናምን ይጨነቅ ነበር። ለምን እኔና እሱ ብዙ ጊዜ እንጨቃጨቃለን፣ ቤት ውስጥ እንጣላለን። ምናልባት ልጅ ቢኖር እኮ ይሄ ጭቅጭቅ ምናምን ለልጃችን ስንል እናስወግዳለን ብዬ የመውለድ ጉጉቴ በጣም የጨመረ ነበር። ታሪክን መድገም አልፈልግም። ልጄን ያላባት ማሳደግ አልፈልግም። ጠንካራ ነኝ እላለሁኝ ግን አይደለሁም። ይቅርታ ስለ እንደዚህ ነገር ሳወራ ምን ልንገራችሁ፣ እኔ ወደዋለሁ፣ ገባችሁ? ወደዋለሁ፣ ነገር ግን የማይወደድ ባህሪ ግን አለው። ሰላም ቤተሰብ፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እና እሷ ጋር እሆናለሁ። እኔ ባለፈው ራሱ ተጣልተን ገፍትሮኝ ምናምን ነገር ገባችሁ? የደረሰብኝን እኔ ነኝ የማውቀው። ገፍትሮኝ ገባችሁ? ከዛ እንትን ሄድኩኝ ሐኪም ቤት ማለት ነው፣ አዲስ አበባ ሲሄድ ከሰው ጋር እንደዚህ ጭቅጭቅ ማለት ነው። ልጃችሁን ይጎዳዋል። ትምጣ፣ አንድ ወንድም ነው ያላት፣ አይምጣ። ወንድሟ ደግሞ ቢመጣ ባለቤትሽ ቢሆን ማናወቀው፣ ሁለተኛ እኔ ቤት አይምጣ። ይሄ እንደዚህ አይነት ነገር እኔ እንጃ። ከኔ ጋራ ነው ደግሞ ያያያዘው የሆነ ነገር ከኔ ጋራ የተያያዘ ነገር እኔ እንጃ ምን አይነት እንትን እንደሆነ እኔ እንጃ። እሷ እኮ የእሱ ቤተሰብ በጣም ታንከባክባለች፣ በጣም ይዛለታለች። ምን ትልለታለች? የኛ ቤተሰብ ቆሻሻ የገማ ጥንብ እንደዛ አታከብርም። አንድ ያላት የእናቷ ልጅ ሴት ልጅ እሷን ቤቷ እኮ አይደርሱም እነሱ፣ እኛም አንደርስም። እኔ መንገድ ላይ ሲያይ ሰሞኑ ተሰብሬ ነበር የሆነ ነገር። አንድ ቀን እናቴ እንዴት ነሽ ቢለኝ እኮ እኔ ምናነኝ ለስመራል። እሺ እናቴ ባረም እንደዚህ የምታሰብም ያሳይ በሩን ሰባብራ እንዳለ ከማን ጋር እንደሆነ ሳላቅ ይኸው እንዳለ ዕቃ ይዛ ወጣለች እንዳለ። ለማንኛውም ይኸው አላህንም ማትፈራ ሴት ይኸው ዕቃ እንዳለ ቦርሳ ምን አሁን ደውላ አዲስ አበባ ሄጃለሁ አለችኝ። አልሐምዱሊላህ በዚህ መልኩ ያለ ሽማግሌም ውሳኔ በራሷ ምርጫ ወጣለች ማለት ነው። አላፍርም። afaan qaba eegamarra obboleettan koo wanta tokkorraa hin dubbachuu dhufe akka obboleetti tokkaatitti jechuudha. Namni tokko wanta tokko yoo miidiyaa irratti dhiyeeffate namni hundumtuu akka yaada itti kennuufi yookaan akka irratti dubbatuu fi eegamarra isuma san irratti hundaa'e immoo anis immoo yaada kennuun dhufe. Innis maaliloo jettan keessattuu ijoollee shamarranii yeroo heerumtanii kaatan jechuudha. Warri miidiyaa kana fayyadamtan gabanaa mana keessanii daqiiquma xiqqoo keessatti yoo walitti abbaa manaa keessanii walitti buutan, yoo warra keessanii walitti buutan fiidanii miidiyaa irratti wanta jiru hundumaa gadi urgufattu jechuudha. Garuu wanti akkanaa kun sirrii miti. Wanti akkanaa kun gaarii miti. Maaliifi har'a wanta hamaa wanta gadhee jechoota hamaa afaan keenya keessaa ba'aa dubbannu kun borummoo deebinee nama sanii yoo walitti deebinee haraaramne kan ittaanus akkasuma godhaa deemna, kan ittaanu irrattis akkasumatti dubbachaa deemna jechuudha. Eegaa maarree immoo nuyi nama biratti wanti argannu inni guddaan maalinni tuffiidha. Sinii galee tuffii arganna. Har'a imamma cabbeeni wanta ishiitirraa hin dubbachuu dhufe inni tokkoffaan maalinni seetan maatii ofii wanna ofii keessa gaa'ela keessa galchuun gaarii miti. Maatii ofii haadha saataatu abbaa obboleessa saataatu yoo wanta sun gaarii hin taane wanta hamaa yoo ta'e wanta isin hin baafne yoo ta'e
ofii keessanii irra deddeebitanii itti yaaduudha. Erga itti yaaddaniin booda immoo nama saniin gargar bahuudha. Wanti miidiyaa irratti as baastanii too wantoota hamaa wantoota wajjin dabarsitan soba akka ta'e. Wanti ani garaatti baadhu sigaaran sanatti xiraa kun wanta dubbatamu miti. Namni kamiyyuu yoo garaatti baatee wanta sigaaraa dhiisatii wanta adda addaa suusii adda addaa dhiisatii wanti kamiinuu laftiyyuu namatti ajaa'uu danda'a. Garuu immoo kana miidiyaa irratti ba'aniitu gabana mana ofii tidaarii jechuun yookaan immoo shamarreen takka yoo gaa'ela ofii godhatte gaa'elli ulfinna beekanii gaa'elli ulfinna namni ulfinna ofii akkamitti gabbee miidiyaa irratti urgufata wanta waliin dabarsa akkamitti urgufata waan haatis yoo taate ani kanan jedhu karaa haadhatiinis yoo ta'e haatis manatti keessatti gorsuudha malee miidiyaa irratti wajjin baatee wanta adda addaa dubbachuun gaarii miti jedha haati mamma cabbee jechuudha. Kanaaf wanta jiru keessatti gorsitee akkuma dura nan gorsaa nan lolaan jettee dubbachaa jirtu kanatti ammas immoo gorsuu ni qabdi. Wanti kun gaarii miti jettee miidiyaa irraa dhooguu qabdi. Maaliif tokkoffaa daa'ima garaadhaa qabdi. Lammaffaa immoo walitti deebi'uu dandeessu. Sinigalee walitti deebi'uu dandeessu. Nama kana yoo garaa irraa kutattee itti hin deebi'u yoo jettee irraa baatee jiraatte irraa ba'i. Wanti maaliif hamaas haa ta'u gaariis haa ta'u wajjin dabarsitee jirta. Wanta himachuu barbaadu nama keessa kee beekutti himadhu. Nama naannoo keetitti himadhu. Nama si gorsee danda'utti himadhu. As baatanii waan qabdan waan icciitii mana keessanii gadi baatanii asirratti hin zaraggafina. Maaliif kuni nama kabachiisu yoo as dhuftanii boochaniitu wanta hin jirreef wanta jiru walirratti dhooftanii asitti haasoftan warri sillaalu hundumtu isin tuffata malee wanti bu'aa isiniif godhu tokko illee hin jiru. Namni immoo dhufee gaa'ela kee sirreessu yookaan gaa'ela kee keessa galeetoo si miidhagsu tokko miidiyaa kanarra hin jiru jechuudha. Inni gabaabumatti. Namni kamiyyuu mana kee dhufee si sirreessu yookaan immoo si jajjabeessu tokko illee hin jiru. Maaliif kana kan si jajjabeessuu danda'u namoota naannaa kee jiru kan furmaata si kennuu danda'u namoota naannaa kee jiru yookaan immoo sumaaf suma bichaadha furmaata ofiif kennuu kan dandeessu. Namichi kun eega si jaalate yeroo dura sin jaaladha siifan du'aa siifan gaggabaa siifan kaa jedheeti kan walitti dhuftan. Erga gaa'ela keessa seentaniin booda immoo amalli isaa yookaan yaadni isaa jijjiirame nama addaa yoo isinitti ta'e itti ilaalaa deema. Wanta kan itti seentaniitu keessa lixxanii boo'uu osoo hin taane irratti laallachaa deema. Eega immoo daa'imni isin jidduutti har'a immoo daa'ima isin jidduutti dhufee jira daa'ima qabdu. Kanaafi daa'imni kun immoo ganaa hin dhalanne. Kanaafi boru waan gaarii kaanii darbuu wayya. Dhugaan isiniin jedha miidiyaa kanarratti yeroo dubbattan dubbii afaan keessanii eeggachaa dubbachuudha. Mucaa kana mamma cabbee kana kanaan beeku ani yeroo baay'ee afaan baalageetiin kan nama arrabsitu beeka. Abbaan manaatis karaa saniin itti dhufee har'a jechuudha. Maaliif kun isaaf haarawaa miti jettee waan beekee waan darbee itti jaallatee seene jechuudha. Isaafis wanti haarawaa ta'u hin jiru. Inni sasiin kan jedhu kan biraa ishiin kan jettu kan biraa. Maaliif kun wanta akkanaa kun gaarii miti. Namni adda nama fageessa malee walitti kan nama dhiyeessu hin jiru. Nan jaalladha jettee boo'aa jirta. Abbaa maleen guddadhe daa'ima koo abbaa maleen guddisu jettee boo'aa jirta. Eega akkas ta'ee wantoota ajaa'an dubbatin obboleettii koo. Eega kan jaalattu taate eega isa wajjin jiraachuu barbaadde warri miidiyaa takka omaallee si bu'aa siin qabu. Sitti qoosaa sitti taphata sitti kolfu malee bu'aa tokko kan si buusu namni tokko illee hin jiru siin jedha. Kanaafi of sirreessuu kan qabdu ofii keetii ofii bichaadha. Of gorsuu kan qabdu ofii keetii ofii bichaadha. Namni tokkoyyuu omaa sii godhee hin danda'u. Namni tokkoyyuu bu'aa tokko sii buuses hin danda'u. Hundumtuu yaada namni hundumtuu yaada mataa ofii kenna yookaan immoo sumarratti hojjetaa ittiin waan baay'ee sirratti hojjechuu danda'u. Kanaafi bu'aa ofii barbaadu malee bu'aa kee namni tokkollee kan barbaadan hin jiru. Kanaafi ofii keetii of gorsi haadha keetillee hootaatis wajjin miidiyaa irratti baatee
wanta adda addaa dubbachuun osoo keessa wal gorsitanii gaariidha. Osoo keessa wal deebistanii gaariidha. Ana akka kiyyatti jechuudha. Akka nama takkaatitti akka obboleettii takkaatitti kanan si gorsu isa kana. Hiikaa guurrattee deemte borummoo yoo deebite guurrattee deebita. Shamarran gizee baay'ee yeroo baddan kotota mana keessaa guurrattanii baddu. Dhugaan siniin jedha miidiyaa irratti illee osoo hin taane biyyuma keessatti yoo ilaale kotota mana keessaa guurratanii baddu. Jireenyi keessanumaan xami kotonni mana keessaa maal siniif godha? Guurtanii baddanii guurtanii immoo deebitu. Wanti akkanaa kun gaarii miti. Yoo siif hin taane irratti ilaali obsi. Jireenya namaa keessatti gaa'ela jechuun obsa barbaada. Dandeettii barbaada. Wal danda'u, wal kabajuu barbaada. Innis erga ishii jaalate maatii ishii giddii jaalachuu qaba. Maatii ishii kabajuu qaba. Eega ishiin maatii isaa kabajaa jiraatte, eega ishiin maatii isaa wajjin taate, innis maatii ishii kabajuu qaba. Inni dura gaa'ela keessatti kan yeroo dheeraa wajjin akka jiraatu sin nama taasisu wal kabajuudha. Wal tuffachuu miti, wal kabajuudha. Maaliif eenyummaa okee beekasitti seeni eenyummaa isaa beektee erga itti seenteen booda jechuudha. Namoonni garii yoo wal arrabsan maatii waliitiin wal arrabsu. Wanti kun gaarii miti. Maatiin walii omaa sin hin goone. Sinii galee maatiin isaas ta'e maatiin ishii wanti tokko wanta isin jidduutti galu tokko illee hin jiru. Wanta ofii haasoftan, wanta ofii walirratti raawwattan, wanta ofii walga'ii jettan ofumaa waliif fixuudha jechuudha. Maaliif gizee jaalalaa, gizee siifan du'a, siifan gaggaba jettan maatii of jidduu hin galchine. Ammas immoo gizee lolaa maatii of jidduu galchuu hin qabdan. Yoo murtiin namichi kun naaf hin ta'u, jireenya kiyya of ofuudhaaf naaf hin ta'u, namni kun nan baasu yoo jette kutii biraa deemi. Hiiqaa guurrattee ba'aa hiiqaa guurratanii itti deebi'uun na jibbisiisaan gara kiyyatti jechuudha. Namni kun nan baasu yoo jette nama oduu namaatiin osoo hin taane ofii keetii dhaabbadhu itti yaadi. Erga itti yaaddeen booda akka inni siif hin taane gabeetta kutii irraa ba'i. Wanti as baatanii miidiyaa irratti wanta hin taane haasoftaniif, wanta mana keessaa as baatanii himtaniif ana na jibbisiisa wanta akkanaa dhugaan siniin jedha. Maaliif namoonni baay'een laayikii argachuudhaaf akka abiriishii fa'aa hin beektu. Bo'ee hin qirfatee as ba'ee, bo'ee boochisee macarrashaa irra soba jedhame dubbiin firaankii dheedhan. Seenaa dhugaati garuu jedhanii nu soban jechuudha. Agana birriin isin maraachee jira dhugaan siniin jira. Agana birriin isin boochisee jira. Agana birriin kabajaa isinirraa mulqee jira yoo ta'e kunis immoo yookiin akkasumallee ta'uu danda'a. Kanaaf wanti miidiyaa kanarratti godhamu wanti isin hojjettanii yookaan dubbattanii darbitan kuni waan gaarii ta'uu qaba. Sinii galee yeroo namni tokko waa dubbatu of eeggachaa dubbachuu akkuma itti dhufetti waan hamaa dubbachuun gaarii miti siniin jedha. Warroonni gaa'ela keessaa as baastanii miidiyaa irratti urguuftan odoo of qusattanii gaariidha. Osoo waan jettan waan haasoftan hunduma as baatanii namatti himuun gaarii miti biyyan. Gaarii mitiin siniin jedha. Maaliif namni tokko bu'aa tokko isinii buusumee hin jiru. Namni tokko jechuudha. Namni tokko si gargaarus hin jiru. Namni tokko bu'aa isinii buusullee hin jiru. Masii dhafee abiriisha adda baasuudhaaf maaltu xiqqoodhuma tafee bara jechuun wanta adda addaa keessatti seensisanii jechuudha namni. Sababa isaa wanta hin taane hojjetaniif. Kanaaf namni adda isin diiga malee walitti isin hin fidu siniin jechuun jaaladha obboloota koo. Waan keessanii icciitii mana keessanii icciitiidhuma godhadhaa mana keessanitti. Wanta miidiyaa irratti dhiyaachuu barbaachisu immoo wantoonni namoonni biyya keessa jiraatan wanta baay'eetu jira wanti irraa hojjetan. Boota adda addaa deemtee seenaa biyya ofii, seenaa eenyummaa ofii, wanti nama barsiisa, wanti namni hojjetee mul'isa waan baay'eetu jira. Namni tokko yoo garaatti baate nama kufee cabee miti. Yoo da'e nama kufee cabee miti. Namni kamiiyyuu jechuudha. Kanaaf osoo of qusattanii waan hojjettan waan abbaa manaa keessa wajjin mana keessatti raawwattan yeroo wal loltan gabbaatanii urgufattan gaarii miti siniin jedhaan.
Ofuma keessanii achumatti qabadha. Jaarsi biyyaa hin jira, ollaan hin jira, firri hin jira, achumatti fixadha. Inna maatii ofii immoo teechiftanii keessan galchina. Akkasisiniin jedha obboloota koo yaadni an qabadhee dhufe kanuma. Dhugaa waan natti dhaga'ameef maaliif namni icciitii mana ofiitiif icciitii abbaa manaa ofii dura akka inni xuuxu akka inni qaamu hundumaa hin beetti. Kanaaf erga beettee itti seentee immoo danda'uudha. Kun fooliin kun na jibbisiise jettee isatti himuudha.